Muddamni Iraanii fi USA gidduu jiru gara Teeraanii fi Biraazilsitti guddateeram. Iraan erga gamtaan Awurooppaa koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa tarree gurraacham shororkeessummaa jala galchuuf socho'ee booda aarii guddaa keessa galteetti. Murtee kanas murtee seeraan alaa diinummaa fi siyaasaan kan fudhatameef tarkaanfii sarara diimaa Teeraan qaxxaamure ta'uu ibsite. Qondaalonni Iraan tarkaanfii gamtaa Awurooppaa kana akka dippiloomaasiitti osoo hin taane haleellaa siyaasaa kallattiin abbaa biyyummaa Iraan irratti raawwatameef utubaa ittisaa ishee irratti godhame ta'uu labsite. Teeraan deebiin gocha kanaaf kennamu Awurooppaaf barumsa guddaa akka ta'u himte. Filannoon haloo ba'uu afur amma minjaala irra jiraachuu ibsuun nageenya dippiloomaasii Awurooppaa eegumsa eegdota warraaqsaa jala galchuu irraa eegale. Sakatta'iinsa doonii daldala Awurooppaa cimsuun taachota waraanaa Awurooppaa ari'uuf sakatta'iinsa buufata xiyyaaraa cimaa dippiloomaatota Awurooppaa irratti taasisuuf adabbii cimaa ifoomsite. Iraan loltoonni eegdota warraaqsaa humna shororkeessummaa akka hin taane cimsitee dubbachuun gamtaan Awurooppaa garuu humna shororkeessummaa hamaa akka ta'etti ibsiteetti. Kaabineen pireezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyaaniin durfamu tarkaanfii gamtaa Awurooppaa kana gocha miira namaa kakaasu kan ijaarsa hin qabnee fi seeraan ala jechuun qeeqeera. Awurooppaan sirna Israa'el kan Iraan mallattoo mootummaa shororkeessummaa fi guggaa sanyii jettee ramadde eeguuf tarkaanfii fudhatame jechuun balaaleffataniiru. Gama biraatiin immoo qondaalli nageenyaa olaanaa Iraan Alii Laarjaaniin akeekkachiisa nama hollachiisu kennaniiru. Kana booda seera Iraan jalatti waraanni Awurooppaa akka humnoota shororkeessummaatti ilaalamu bu'aan isaas ixaanee dhufa jechuun akeekkachiiseera. Hooggantoonni paarlaamaa balaa kana qooddachuun Awurooppaan koompaasii naamusa dhabde walabummaa ishee Waashingitenii fi Teelaaviivitti dabarsitee kan kennite ta'uu ibsuun murtee of eeggannoo malee fudhatte kanaafis gatii tarsiimoo akka kaffaltu ibsaniiru. Iraan nageenya naannichaa qoqqobbiidhaan osoo hin taane tumsaan akka ijaaramu amantiin akkasumas dhaabbata ittisaa ishee ijoo irratti xiyyeeffachuun Iraan dadhabsiisa osoo hin taane egeree Awurooppaa mataa ishee tasgabbii dhabsiisa jechuun akeekkachiisaniiru. Gama biraan lafti ji'oopolitikaa jeequmsa jalatti jijjiiramaa jira. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa Iraanitti dhiyaachaa yeroo jiranitti qondaalonni nageenyaa olaanoon Iraan Alii Laarjaaniin pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin wal arguun dhagahame. Yeroo wallabdeen cimaa jirutti siqqeewwan Teeraanii fi Mooskoo gadi fageenyaan akka guddachaa jiru agarsiisa. Mariin kun walitti dhufeenya tarsiimoo fi diinagdee babal'isuuf rakkoolee waraana naannoo fi addunyaa irratti ejjennoo qindeessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun gabaafameera. Iraan Raashiyaa waliin hidhannoo yeroo cimsitu Waashingiten ammoo doorsisa ishee qaratti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan walii galtee gochuu barbaaddi jechuun irra deebiin dubbataniiru. Waraanni galaana Ameerikaa guddaa ta'e gara bishaan Iraanitti qajeele jechuun mirkaneessaniiru. Iraaniif yeroo murtaa'e kennuu himuun filannoowwan dippiloomaasii yookiin humni waraanaa qofti akka hafu akeekkachiisaniiru. Deebii kanaaf ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii Iraan marii yookiin waraanaaf qophii ta'uu labseera. Marii walqixxummaa fi haqa qabeessa ta'uu qaba jechuun humni misaayilaa fi ittisaa Iraan kan mariif dhiyaatu akka hin taane hubachiisaniiru. Mariin doorsisa jalatti taasifamu akka hin jirres ifatti beeksisaniiru. Iraan karaa lamaanuu qophooftee jirti jechuun Argaachiin akeekkachiiseera. Turkiyeen yeroo ammaatti balaa ittisuuf gidduu seentee jirti. Yeroo dooniiwwan barbadeessitoota Ameerikaa Israa'el buufataniif humnoonni waraanaa guutuu ba'a giddu galeessaa keessatti bakka qabatan Turkiyeen gidduu seenuuf yaada dhiyeessite. Balbala cufame duuba dippiloomaatonni waraana dhaabuuf yeroo walii wal dorgomaa jiru. Haa ta'u malee Teeraan mariin doorsisa jalatti taasifamu akka hin jirre ifoomsiteetti. Ameerikaan gama isheen baha giddu galeessaa duraanuu gubachaa jirutti boba'aa dhangalaasuu itti fufte. Waashingiten walii galtee meeshaa waraanaa doolaara biliyoona hedduutti tilmaamamu Israa'el waliin taasisuun dhagahame. Kunis gurgurtaa heelikooptaraa waraanaa Apaachi 30 kan doolaara biliyoona 3.8 baasu dabalata. Konkolaattota waraanaa hidhannoo qaban doolaara biliyoona 1.8 waliin yeroo wallabdeen Iraan waliin jirutti dhoohuuf qarqara murteessaa ga'eetti dhagahame. Murteen kun kan murtaa'e yeroo dooniiwwan waraanaa Ameerikaa bishaan Iraanitti dhiyaataniif akkasumas Teeraan weerarri kamiyyuu haloo ba'iinsa hamaan akka mudatu akeekkachiiftutti. Qondaalonni Ameerikaa akka jedhanitti paakeejiin meeshaa waraanaa kun of ittisuu Israa'el cimsuuf kan kaayeffatedha. Iraan keessattis ta'ee guutuu naannichaatti garuu
Tarkaanfiin kun mallattoo kallattii waraana hammeessutti ilaalamam. Kunis yeroo wallabdeen Iraan waliin qabdu cimee jirutti ejjennoo waraanaa Israa'el cimsam. Israa'el bara darbe haleellaa qilleensaa gurguddaa dhaabbilee niikularaa fi waraanaa Iraan irratti raawwattee turteem. Amma heelikooptara waraanaa haleellaa guddaa raawwachuu danda'an gadi fageenyaan argachaa jirti. Guddinni kun ajaja Iraan biratti itti dhiyeenyaan ilaalamam. Waliigalteen kun kan raggaasifame dhukaasa dhaabuun Gaazaa keessatti laafaa ta'ee osoo jiruufi dhiibbaa Waashingteen Hamaas hidhannoo hiikkachiisuuf gootu gidduutti yoo ta'u, waraanni Israa'el Gaazaa keessatti taasifte lammiilee Falasxiinota 72,000 ol ajjeesuun aarii addunyaa fi naannoo bal'aa ta'e fideeram. Bulchiinsi Tiraamp daddabarsi meeshaa waraanaa kun dantaa Ameerikaaf murteessaa ta'uu cimsee dubbatam. Haa ta'u malee yeroon kun yeroo wallabdeen Ameerikaa fi Iraan ol ka'aa jiruufi dippiloomaasiif funyoodhaaf fannifamee jirudha. Waashingteen nagaa osoo hin taane haala hamaa ta'eef qophaa'aa akka jirtu agarsiisa. Iraan qindoomina Raashaa waliin qabdu gadi fageessuun waraana qaama dachaa ta'e akeekkachiisaa jirti. Tarkaanfiin Ameerikaa yeroo dhiyootti fudhatte kaartaa dirree waraanaa irra deebi'ee barreessuu danda'a. Meeshaan waraanaa kun ni raggaasifamam. Gamtaan dachaan jabaachaa jiram. Akkasumas bahii giddu galeessaa wallabdee lafa raasutti dhiyaatam.